Hello, jirtu hordoftoonni Kokkeef Tube yeroo darbee material management boqonnaa lammaffaa eegallee paartii jalqabaa ilaallee turre waa'ee forecasting, method of forecasting, qualitative and quantitative method of forecasting, purpose of forecasting kan jedhu ilaallee ture. Har'ammoo paartii lammaffaatiin quantitative forecasting method kan jedhu kan ilaallu utaa warroonni paartii jalqabaa ilaallee gara duubatti deebitanii boqonnaa tokkoffaa fi lammaffaa paartii jalqabaa ilaaluu dandeessu. Inni kun boqonnaa lammaffaa paartii isa dhumaadha jechuudha. Viidiyoo kana share godha. Akkasumas like gochuudhaan eegala. So quantitative forecasting method gaafa jennu egaa amma quantitative gaafa jennu in short lakkoofsaan or wanta nuti lakkoofsaan measurementidhaan itti measure goonudha jechuudha. So forecasting kana in terms of number ibsuun ni danda'ama ergaa jedhu dabarsa jechuudha. So methodology nuti fayyadamnu eenyu faadha? So what type of methodology are there kan jedhu ilaaluudhaaf inni jalqaba time series forecasting technique kan jedhuun. So time series forecasting technique kun teknikoota hedduuf jalatti qaba. Achi jalatti keessaa inni jalqaba simple moving average kan jennuudha. So a moving average forecast uses a number of most recent actual data value in generating a forecast. Ega forecastii tokko generate gochuu gaafa barbaannu daataan inni fayyadamu data actual data that is stored recent data from historical data yoo ta'e data recent actual data value sana generate gochuudhaan yookaan fayyadamuudhaan forecasting gochuun ni danda'ama by using simple moving average technique jechuudha. So if the demand for the product is neither growing nor declining rapidly, also does not have any seasonal characteristics, a simple moving average can very useful in identifying a trend within a data fluctuation. Maal jechuu barbaadeeti fakkeenyaaf demanding product tokko garmalee hin dabalu yookaan immoo gadi hin bu'u yoo ta'e egaa demanding product sun almost static kan ta'u yoo ta'e kan jejaan kan waggaa waggaan hin jijjiiramne yoo ta'e yes maal fayyadamna jechuudha. So also does not have any seasonal characteristics, simple moving average kana fayyadamna jechuudha. So simple moving average kan fayyadamnu yeroo baay'ee demand is almost static kan ta'u yoo ta'e kana jechuun garmalees hin dabalu garmalees gadi hin bu'u kan ta'u yoo ta'e the moving average technique fayyadamna jechuudha. Moving average technique can be used. So in moving average technique we can use the formula qabna. Maaliif quantification hojjanna jenneerra quantification yoo ta'e immoo lakkoofsaan ibsama. Lakkoofsaan ibsuudhaaf immoo formulaan garagaraa nu barbaachisa jechuudha. So now the moving average forecasting technique so called FT equivalent to AT minus 1 plus AT minus 2 plus AT minus 3 plus up to AT minus n over n jechuudha. Maal jechuudha? FT jechuun forecast for the coming period jechuudha. Yes, forecast for the maaliif forecasting is for future jennee irraa waan ta'eef bara dhufuuf forecasting nuti goonu FT jennee express gochuu dandeenya jechuudha. N jechuun immoo number of period to be averaged. Yes, number of period waggaa meeqaaf ji'a meeqaaf sa'aatii meeqaaf kan jedhu jechuudha. 80 minus 1 actual occurrence in the past period jechuudha. Bara darbe maal ture recent data jechuudha. 80 minus 2 and 80 minus 3 and 80 minus n are actual occurrence 2 period ago, 3 period ago and so on up to n period of ago. Yes, wanta darbe jechuudha. Kunis almost past history or historical data jechuudha. Sana sanniin irratti hundaa'uudhaan we can forecast for the coming period. Here disadvantage isaa maayini disadvantage of simple moving average gaafa jennu it doesn't react well to a variation that occur for reason such as trends or seasonal effects. Also this method does not reflect trends to a major extent. Yeah, disadvantage inni qabu disadvantage in average what called moving the simple moving average technique jennuun kuni disadvantage qabu keessaa inni tokko variation sana reacting god variation idhaaf jechuudha. Variation kun trend variation ta'uu danda'a, seasonal variation ta'uu danda'a.
karaa adda addaatiin variation jiraachuu danda'a. Isa sanaaf cannot be consider or react for this difference jechuudha. Disadvantage isaa inni jalqaba isa kana. Inni lammaffaa those factors that cause change are generally ignored. Even the factor that associate with cause kan jennuun yookaan sababa wantoonni ta'an ignore ta'u jechuudha asirratti. Inni kun disadvantage dha jechuudha. Inni biraa it basically a mechanical method. Yes, it is basically a mechanical method which reflects historical data in consistent fashion. So mechanical gaafa jennu more of can reflect about historical data in inconsistent fashion or in a consistent fashion. Yes, disadvantage kan baraadha jechuudha inni kunis. So inni jalqaba isa sana lammaffaan immoo weighted moving average technique kan jedhudha. So the weighted moving average technique is whereas a simple moving average gives equal weight to each component of the moving average database, a weighted moving average allows any weight to be placed on each element, providing, of course, that the sum of the all weight are equal. Look, inni simple moving average technique jennuun suni equal weight kenna jechuudha for component garagaraadhaaf equal weight kenna. Equal weight. Garuu moving average technique gaafa jennu kun immoo weight variation akka jiru taasisa jechuudha. Weight variation akka jiru taasisa garuu dhumarratti the summation of all weight can be equal to 1 jennee justify gochuu dandeenya in case of weighted average technique. So the weighted average technique is the simple moving average gives an equal weight to each component of the moving average database. A weighted moving average allows any weight to be placed on each element and providing, of course, that the sum of the all weight are equal to 1 jedha. So simple and the moving average technique garaagarummaa akka qabaatan nutti himuu barbaade. In this method, the weight are assigned to the most recent data according to the following formula. So the weighting isa more of it can be assigned to the most recent data. To the recent data actually. So F is equal to W1 AT minus 1, W2 AT minus 2 plus WN AT minus N, where W1 is the weight to be given to the actual occurrence for the period 1 jechuudha. W2 gaafa jennu the weight to be given to the actual occurrence for the period T minus 2. The WN is weight to be given to the actual occurrence for the period T minus N, and N is the total number of periods in the forecasted. So kanaaf formula nuti fayyadamnu F is equal to W1 AT minus 1 times W plus W2 times A2 AT minus 2 plus WN AT minus N jennee deemuu dandeenya. W1 W2 W3 jechuun immoo or WN jechuun maal jechuudha kan jedhu asirratti almost nutti inuuf ibsaa jira. W1 gaafa jennu the weight to the given to be the actual occurrence for period 1 or period jalqabaadhaaf jechuudha jechaa deema almost. So example ilaallu asirratti maybe the department store may find that in a 4-month period the best forecast is derived by using 14% of the actual sales for the most recent months, 13% of the 2 months ago, and 20% of the 3 months ago, and 10% of a 4 months ago. The actual sale experience and the associated weight are given as follows. Here there is a month, there is a demand, and there is a weight. So the month 1, month 2, month 3, month 4, month 5 is already given. The demand is like 190, 105, and 95, and the fifth is unknown. Amma demand shanaffan unknown ida. Isa sana determine gochuudhaaf jechuudha. The weight are already given for the 4 period 1 to 4, and the fifth one is unknown. So how we can calculate? Gaaficha sirriitti ilaala. A department store may find that in a 4 months period the best forecast is derived by using 14% of the actual sales for the most recent month, 30% in 2 months ago, ji'oota lamaan dura, 20% in immoo 3 months ago, even ji'oota 3 dura, 10% in immoo 4 months ago. So actual sale experience and associate weighting isaa meeqa akkamitti calculate ta'aadha gaafichi.
So bifa kanan erga range gone boda you can use directly to the formula. So determine the forecast demand for the fifth for the fifth month. Now the forecast for fifth month would be F5 is equal to F4 times F4 jechuun kana times the weight jechuun 95 times 0.4 plus F3 times so called F3 0.3 times 0.3 times 105 jechuun F3 jechuun plus F2 0.2 times 90 0.2 times 90 then F1 0.1 times 100 tachu. So sana boda sum up gona gafa walitti daani yonni jennu mo the fifth month forecast is 97.5 tachu inni shun 95.5 97.5 tachu 97.5. So bifa kanan average weight forecasting technique fayyadamne quantitatively we can determine the amount of forecasted in the future period. Yes. Ini itiano exponential smoothing kan janidha. Exponential smoothing, it is a type of moving average forecasting technique which weights the past data in the exponential manner so that the most recent data carry more weight in the moving average. Ini kun immoo more of exponential technique or exponential manner fayyadamu. Yes. Akkuma maqaan isaa nutti himu almost this exponential smoothing technique jedhama wanta exponential moving average technique fayyadama. Maalifi type of moving average forecast technique which weights the past data in exponential manner so that the most recent data carry more weight in the moving average. Basically, the method provides a forecast which is equal to that of the previous period plus some proportion of the past forecasting year. The proportion or the weight factor is called alpha. So alpha is an exponential smoothing value which can be determined by the proportion or the sum from the other period. Therefore, Ft is equal to Ft minus 1 A or alpha into At minus 1 minus Ft minus 1, where Ft ማለት forecasted demand for the period jechuudha. Ft jechuudha. Ft minus 1 jechuun immoo forecasted demand for previous period jechuudha. Asiin dura jechuudha. Keenyaaf nuti irra dhaabbannee kan boru forecast gochaa jirra waan ta'eef Ft minus 1 jechuun forecasted demand for previous period ka asiin dura jechuudha. Inni biraa smoothing constant dha alpha jechuun and alpha At minus 1 jechuun immoo actual demand for the previous period jechuudha. So by using this formula we can determine the quantitative parameter for forecasted or for forecasting. Example example for in kennameera maal jedha f from uses simple exponential smoothing with alpha is equal to 0.1 to forecast demand. The forecast for the week of February 1 was 500 units, whereas the actual demand turned out to 450. A forecast the demand for the week of February 8 jedha. Look, February 1 irra dhaabbanneeti kan nuti forecast gochaa jirru about February 8 jechuudha. Inni lammaffaan immoo assume that the actual demand during the week of February and the turned February 8 turned out to 505 units. Then forecast the demand for the week of February 15. Continue for the forecasting. So March is assuming that the subsequent demand were actually 560 and 488 for February 15 and February 22. Kanaaf gaafichi nu kennameera. Jalqaba ji'a February 1 irratti jirra. Unitiin nuti demand forecasting or constantiin 0.1 dha. Again February 1 irratti demandin 500 unity ture. Actual garuu 450 ture jechuudha. Sanirra kaaneeti kan nuti forecast isaa hojjennu. Fakkeenyaaf February 8 dhaaf 8ffaadhaaf jechuudha.
So arratti demand for the week February 8 gaafatamni baarratti mo assume that the actual demand during the week of February 8 is turned out 505 units. Forecast the demand for the week February 15. Continue on forecasting through March jedhamu assuming the subsequent demand were actually this and this for February 15 and February 22 respectively dha. May akkamitti calculate gochuu akka dandeenyu haa ilaallu. Fakkeenyaaf for February 8 akkamitti calculate gochuu dandeenya. For February 8 or FT is equal to FT minus 1 times alpha into FT into A80 minus 1 minus FT minus 1. Kanaaf FT minus 1 keenya 500 ida'u alpha keenya duwwaa tuqaa tokko jennee irraa waan ta'eef 80 minus 1 450 minus 500 ta'a. Dhuma irratti addeen the day the result you get is 495. Maaliif isheen kun 450 hir'isuu 500 almost 50 negative 50. So negative 50 baay'isuu duwwaa tuqaa tokko negative 5 ta'a. So 500 irratti minus 5 gaafa hir'ifnu immoo 495 ta'a jechuudha. So for February 8. February 15 irratti immoo maal goona? February 8 irraa waan arganne 495 ida'uu alpha into 505 yes 505 hir'isuu 495 goona jechuudha. Dhumarratti 496 arganna. February 22 irratti immoo isa kana ida'uu 0.1 yes the one is originally known into 500 fi 16 hir'isuu 496 Now February 22 irratti immoo isa kana fayyadamna ida'uu duwwaa tuqaa tokko into lakkoofsa kana jechuudha. So dhumarratti 498 arganna. For March 1 simply FT is equal to 498 ida'uu duwwaa tuqaa tokko into 488 hir'isuu 498 ta'a. Dhumarratti 497 arganna jechuudha. Kanaaf formulaa keenyaa fi giivini waan nu kennamee fi waan barbaannu yoo beekne simple calculation fayyadamuudhaan result keenya generate gochuu akka dandeenyu nu garsiisaa jira jechuudha. Inni dhuma the casual method of forecasting kan jennu regression analysis cause and effect relationship is all about the scenario of dependent and the independent variable. So here a simple linear regression in jira. So the y is equivalent to alpha plus bx. Yes, linear equation in kuni y is equal to alpha plus bx where y jechuun y intercept. Y is an intercept of the regression line and alpha is slope of the regression line or beta is small b is the regression line, x is the independent variable, y is predicted value or dependent variable. As in the case of trend line, the value of a and b are obtained as follows. So linear regression fayyadamuudhaan forecast gochuunis ni danda'ama. So linear regression is the formula the most important jennuni b is equal to summation of xy minus n into x bar y bar over summation of x square minus summation of n times x bar square or average square jechuudha. So here alpha yes alpha is equal to gamma bar minus beta x jedhee nutti himachuudha asirratti. Mee example-dhaan ilaaluudhaaf yaalla. Fakkeenyaaf Toyota company jira. Toyotaan konkolaataa oomisha. So Toyota car manufacturing has recently held 3-day roadside exhibit on the introduction of the new model of its deluxe car. The number of sales personnel employed at each of the sample of 10 exhibition and the number of the cars booked at each one are given below. Kanaaf Toyota company tu jira. Inni konkolaataa oomishuudhaan beekama. So held 3-day roadside exhibition exhibit to the introduction of new model. Amma new model introduce gochuudhaaf dura they can be have a meeting like. And the number of sales personnel employed at each sample of the 10 exhibition and the number of the car booked at each are given below. Ilaalu. Fakkeenyaaf number of sales the main chance at date jechaa deema
number of cars booked gaafannu dhibba tokkoof 32 dhibba tokkoof 60 48 haga dhibba tokkoof 42 jira jechuudha. Number of sales person keenya immoo 5 8 6 8 9 3 5 4 jajaadha dhumisaa jechuudha. So now based on this data we can regress the number of cars booked. So regression analysis hojjechuuf jechuudha asirratti. Here the number of sales the main and the obtain regression equation. B ratimo estimate the number of cars booked if 10 salesperson or salesman are employed on exhibition. So the solution given or the given data are reproduced below in the form of table. The table show also other input required for obtaining the regression equation. Our x item is like this and the y are this and their products x and the y is this one. The x square, yes, inni kun x lama jechuu fakkaata garuu x square dha, inni kun immoo y square dha. X square fakkeenya 25 gaafa jedhu 5 square 25. Y square gaafa jedhu 160 square gaafa godhu almost 256 naannoo akkasii deema jechuudha. Yes, so the value is quite different. Egaa kana goone booda mean fa'a barbaadna. Meaning keenya maal ta'a? Summation of x over n dha kun beekamu. So 60 godhaniif 60 what call y as an average equal to summation of y over n is inni kunis dhibbaaf kuma tokko dhibbaaf 4 irra kudhan ta'a dhibbaaf 40 ta'a. Kanaaf b barbaadna yookaan slope keenya slope jechuun summation of xy minus n times x bar y bar over summation of x square minus n square ta'a jechuun summation of xy kuma 8,760 yes xy kuma 8,760 jechuun isa kana. Then hir'isuu 10 baay'isuu 6 times 10 yes and so called our slope is simply summation of xy minus n times x bar taakuma 8,760 hir'isuu 10 baay'isuu 6 baay'isuu 440 irra summation of x square jechuun 392 maaliif asitti ilaaluu dandeenya 392 summation of x square yes ishee kana jechuudha. Hir'isuu or is equal to 360 over 32 isa kana argan. That's slope. So here y minus b x bar is equal to 140 x times 6 72.5 ta'e inni kuni. So isa kana erga arganne booda amma gara equation keenya deemna. Thus the regression equation y on the axis are y is equal to 7.5 x ta'a jechuudha. A forecast for 10 or x equal to 10 would be galchuudha 185. Thus when 10 salesperson are employed a total of 185 car can be sold. Naaf namoota haganaa gaafa qaxarnu konkolaatni haganaa gurguramuu danda'aadha. Hammi namootaa fi waati kool gurgurtaan they are parallel or they are complementary result dha jechuudha. Egaa boqonnaan lammaffaan paartiin lammaffaa ishee kana fakkaatti. Boqonnaa sadaffaa purchasing kan jedhu yeroo buraa kan waliin ilaallu ta'a. Har'aaf nu ga'a. Hagadhuma waan hordoftaniif galatoomaa jechuu barbaadna. Viidiyoo keenyarraa amma tokko waa akka qayyabattan abdii qabna. Yoo viidiyoo kanarraa waa bartan share godha. Channelicha subscribe akkasumas mallattoo notification immoo all gochuu hin dagatina. Chapter sadaffaa namoota arginutti garuu nagaatti.